السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكادرتم جبتني جبتني جل الحمد لله جل ربي. إجا كبجمتوتا دعوتوتا كنيا أرى ديفيني دفني جل جتولا. أكو مرجع تان كنا أرجع باي بريدو تاتي في مشالي برندي كاميرا إنسان يدو بكينا كنا جرو. أباني سني دفني جل جتولا. ولو ما قلتي كبجمتوتا دعوتوتا كنا ورون كنا لي كنا كنا فارا تاتن. سبسكرايب يچونغرا channel كنا تكرو تسنينجرا ورون مو معاملة كنا تاتن موتو هريوت كسنيف شير كودا سنينجرنا كبجمتوتا دعوتوتا كنا haga mati en wajin turtani hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan akkuma san immoo nu jajjabeessuudhaan dhuftanii meeshaan irra xalaawachuudhaan gara keessatti immoo dhuftanii yaada nu kennu keessaniif gorsa adda addaatii fi hirmaannaa adda addaatiin nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha egaa kabajamtuu daawwattoota kennaa amma meeshaan kun egaa meeshaan kun godina Arsii Shaashamannee deema jechuudha magaalaa Shaashamannee egaa fe'uudhaaf qophaa'ee jira wanni sa'aatii kanaan فيديو هجنة في المكينة أركنا ناس chance أكتر مكينة أركنا جنّا في ودافي ميشان كوني ميشا بوليتي تنا مكان زي زيتونة تيجي شو دكاغا وجودون ترى أوتو تكينا موكشة هذا منا كي عاشا مكان زي أسين يمكن موتو إن سري عاشا زيتو داس منا كأبرتنين اسم بيسو بربادة يروبا مكان كان كي عاشا زيتو يسافر دينامون جتن asuma video kana keessatti illee asichaa akka carraahitti hubadhaa isin jechuu barbaada amma akkuma argaa jirtan kana asitti algaa nafareenii yookiin immoo meetira 50 jechuudha akkuma argaa jirtan kana meelaalaan egaa argitan garanaan baatee gara simmoo ta'e jechuudha baay'ee nama lama haga nama sadiitti meetira 50 kun baay'ee nafareenii jedhee akkuma moggaasa isaatti egaa kana bichaa miti asuma akkuma argaa jirtan kana baay'ee algaa quality ta'e jechuudha yeroo hojjennu meeshaa qulqulluu fi akkuma san ija nama hawwatan san immoo yoo abbaan barbaade itti fayyadamuuf namatti tolu ilaalame asiin shaatariidhaan haala kanaan hojjennee fi jirra harkisuuf adeemni baay'ee dhugaa dubbichi footaate mana namaa keessa illee galee akkaan bareeda namatti tole jechuudha kana bichaa miti asiin ampuulii isaa kana ilaalame haala kanaan ampuulii lama fakkaata jechuudha bakka tokkotti galuudhaan haala kanaan baay'ee isa bareedaa tahee fi qulqulluu ta'een isa hojjennee fi jirra jechuudha. Kana bichaa miti duubaan kan asiin immoo akkuma argaa jirtan kana as keessatti illee adduma laayitii qaba jechuudha. Inni kun akkaatuma diizaayinii isiin nutti ergiteen osoo waa tokko irraa hin hafin ogeessa ogummaa isaa gonfatee fi akkuma san immoo dhiyeessii qulqulluu ta'e dhiyeessuudhaan hojjennee fi jirra jechuudha kabajamtuu daawwattoota keenya ilaala asiin kun balballi kun akkatti haala kanaan banama Mr. Kizii jedhama inni kun baay'ee hin beeksisu asiin haala kanaan banama inni kun immoo argitanii guutuu isaatu as banama as harkifamee raawwateetti keessi isaa kun immoo asiin iddoo waa kaa'anidha jechuudha haala kanaan intolu melala dhugaa dubbachuuf tanaan namatti tola an dhugaa natti bareedee jira jechuudha filannoon isillee filannoo baay'ee gaarii fi bareedaadha jechuudha asinis akkuma sanitti komodiinoo lammaffaa isaa haala kanaan gara gaditti immoo balbalaan maannoo masaabadhaan shaatariitti galee fi hojjetamee jira jechuudha dhugaa dubbachuuf tanaan hedduu bareeda ampuulii gamaa gamanaan haala kanaan egaa mabraatii guutuu mana keessanii keessaa dhaamsitanii saaloonii keessan keessatti ibsatanii egaa jechuu dandeessan jechuudha argitanii isaan sudaan immoo asitti immoo egaa kuno balbala abbaa balbala sadii jechuudha adoolaam ishee asiin immoo jalaan masaabaa lama qaba jechuudha haala kanaan midii fi tokko farraa hojjennee fi jirra baay'ee isa kana kalamii isaanii jira yoo kajettu taate jijjiiruu dandeessa jechuudha kabajamtuu daawwattoota keenya doolaa miti immoo meetira tokkoo fi seentimeetira 40 jechuudha abbaa balbala sadiitiin meetira tokkoo fi seentimeetira 40 haala kanaan hojjennee fi hedduu itti gammannee irraa itti boonaa itti gurgura jechuudha baafnee fi jira jechuudha kana jechuun maaliif meeshaan egaa meeshaa tahee doolaamni doolaa ta'eef algaan immoo yookiin sireen immoo siree ta'eef miti haala kanaan duuban taappiseeriin mataa isaa duratti illee taappiseeriin hojjetamee fi baay'ee bareechinee baasnee fi jira jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ammallee asitti abbaa biffee abbaa meetira 2 hojjennee fi irra jechuudha. Haala kanaan asitti balballi lamaa walirratti cufata. Haala kanaan egaa hojjennee fi jirra kabajamtoota daawwattoota keenya.
egaa hin cinne jechuudha inni haalli itti isaa sirrii miti. Haala kanaan hojjennee jirra wantoota daawwattoota keenya. Gubbaa walitti immoo haala kanaan balballi isaa abbaa sheelfidhaan hojjennee fi kuni lamaan isaa akka wal bira hin banne jecha asiin kuni qabsiiftuu qaba asillee qabsiiftuu qaba. Yoo inni kuni qabatee kun dhufee irratti cufatu baay'ee jajjabaata jechuudha. Asitti immoo sheelfiin isaa waan feete irra keettee cabuu hin danda'u. Mukaan hojjennee fi jira jechuudha. Haala kanaan keessaa baasuudhaan qulqulleessuu dandeetti argitanii. Eegas immoo haaluma kanaan deebisuu jechuudha. Akkuma argaa jirtan makiinaan bilbilaa jira. Bilbila. Egaa akkana fakkaata jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Itti aansuudhaan asillee balbala afur walirratti lama kan banamuu fi kophatti kun kan banamu asitti immoo lama kan walirratti banamu haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Egaa akka hojjettoota daawwattoota keenyaa akkana fakkaata jechuudha. Mireeffiin yeroo baay'ee wal qabata jechuudha. Haala kanaan hojjennee jira akka hojjettoota daawwattoota keenyaa. Egaa kana fakkaata jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee obboleettiin teennaa abbaa Arabiyaa Majlisii ol keensisaa seentimeetira 40 qabdi jechuudha. Kuni kudhan inni kunillee diidama addatti walitti ol keensisaa 30 jechuudha. Haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Boondidii tokkoffarraa boondidiin kun akkuma kanaan dura isin ibsaa turre boondidii tokkoffarraa hojjenna jechuudha. Yeroo magalchinu iyyuu meeshaa ittiin hojjennu kana hundaayyuu yeroo galchinu jechuudha. Nuti guutumaan guututti faafrikaa tokkorraa galchina warkeessa hin galchinu jechuudha. Jechuun kana yoo isin hin jedhu faafrikaa garaagaraatii galchanii gatii tokkoon gurguruun jira waa hedduutu jira jechuudha. Hojimaata kana keessatti nuti garuu akkuma argaa jirtan kana oomisha wal fakkaataa ta'e hojii wal fakkaataa ta'e meeshaa qulqulluu bakkuma tokko faafrikaa tokko galchuudhaan haala kanaan dhiyeessinee isinii hojjennee maatii keessaniif isinii dhiyeessinee isinillee irraa gammadaa jirtan jechuudha. Kanammoo ragaan keenya hojii keenya kanaan dura namaa galchineedha jechuudha. Kana hubachuudhaan isinillee dhuftanii nurraa haala kanaan dhalabachuu dandeettan jechuudha. Kun irraa baasuu yoo barbaadan haala kanaan irraa baastanii itti deebistan jechuudha argitanii. Kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga ammaatti nu hojjetan keessaniif guddaa galatoomaa isin jaalanna isin kabajna. Ammallee haga amma viidiyoo keenya hiriyoota keessaniif sheer godhaan jechuun kiyya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kana michaa miti viidiyoo mootu like gochuudhaan haga dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.